Walitti deebineeti jirra. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii miidiyaa kiyyaa akkam jirtan? Nageenyi badhaadha. Na biraani rabbiif galannee haa ga'u. Kun turutooriyaalii ji'oogiraafii gireed 10 irratti afaan saba bal'aa afaan Oromootiin isiniif laatamaa jirudha. Egaa an kan isinii wajjin paartii tana isiniif dhiyeessuu obboleessi keessan Damiina Hassan Haramaa Yuunivarsiitii School of Health Science irraa akkuma beekamu yuunivarsiitii irra geenye jirra. Har'a yuunivarsiitii paartii kanaan ni jalqabna. Egaa bifa bareedaa fi bifa salphaa isin gargaara jedhee obboleessi keessan yaadu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Yuunivarsiitiin maal jedha? Okay, yuunivarsiitiin Natural Resources Base of Africa. Base jechuun akkuma beekamu bu'uura jechuun bu'uura jechuudha. Kanaaf bu'uura natural jechuun uumama, resource jechuun qabeenya. Laal gartee qabeenya uumamaa yookiin bu'uuraalee qabeenya uumamaa Afriikaati ilaalla jechuudha. Maal ilaallarra? Bu'uuraalee qabeenya uumamaa Afriikaati ilaalla. Hordofaa paartiilee tanaa. Egaa kutaalee kana keessatti yuunitii kanaan kontentiin isaa mata duree afuruma qaba. Mata duree afuran ilaalla. Overview of the sadi tuqaa takka maal jetti? Overview of major natural resource of the world. Ilaalcha waliigalaa qabeenya uumamaa gurguddoo addunyaa ta'an ilaalla. As keessatti warreen gurguddoo ta'an maajorii warreen ta'an ilaalla. Natural resource jechuun qabeenya uumamaati. As keessatti warreen qulqulluu ta'an ilaalla. Okay, natural resource jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti. Sorry, asirratti akka ija isin hin miineef obboleessa keessan kun waan hedduu isiniif yaaduuf waan hedduu isiniif wanta jiruufin wanta isinirraa jijjiiree gara gurraacha kanatti natural resources are part of the natural resource jechuun tun maali? Qabeenya uumamaa jechuun maali? Laali asitti are part of the environment that can be extract and exploit. Kana jechuun qabeenyi uumamaa kutaalee naannoo namoonni extract jechuun baasuu jechuu waan takka baasuu fi exploit jechuun itti fayyadamuu naannoo namoonni baasuu fi itti fayyadamuu jechuu karaa biraatiin itti fayyadamuu danda'anidha jechuudha. Naannoowwan namoonni waa baasuu fi naannoorraa waa itti fayyadamnu yoo ta'e qabeenya uumamaati. Naannomarraa yoo baasan taate. Kana jechuun ammatti keessatti use or manipulate to one's advantage. Faayidaa ofiif itti fayyadamuu yookaan manipulate godhuu to'achuudhaaf kan danda'amnu yoo ta'e people do not make natural resources. Namoonni natural qabeenya uumamaa kana uumuu hin danda'an jechuudha. Make godhuu hin danda'ani. They gather natural resource. Qabeenya uumamaa walitti qabu malee. Gather godhuu danda'a. Walitti qaban qabeenya uumamaa. Natural resources are categorized into. Yeroo jennu qabeenyi uumamaa kun bakka meeqa qoodama yoo jaanii isin gaafatan taayipiin isaa bakka lama category into two bakka lamatti qoodama. Isaanis renewable and non-renewable jedhama. Re jechuun laa jechoota sadii walitti dhufe. Re jechuun irra deebi'uudha. New jechuun haaree. Able jechuun ni danda'a. Jechoota sadii walitti dhufe. Renewable fi non-renewable resourceetu jira. Qabeenyi uumamaa kun warreen haaromfamuu irra deebi'anii haaromfamuu danda'anii fi non-renewable warra irra deebi'ee haaromfamuu hin dandeenyetti bakka lamatti adda qoodamu jechuudha. Tokkoffaan renewable resources can be replenished by natural process as quickly as human use them. Qabeenyi uumamaa kan haaromfamuu danda'an
adeemsa uumamaatiin yookiin naachuraal piroosesiidhaan adeemsa uumamaatiin akkuma namni itti fayyadamuuf saffisaan guutamuu danda'anidha. Warra saffisaan guutamuu danda'an namni akka itti fayyadamuuf renewable resource jennaan. Renewable resourcein kun fakkeenyi isaa ta'u eenyu yoo jennu taate examplein isaa example of the non-renewable resources include sunlight, ifa aduu faadhama fakkeenyaaf sunlight, ifa aduutii fi bubbee yookiin qilleensa. Sunlight fi windiin fakkeenya renewability, whereas haa ta'u faallaa kanaatiin non-renewable kun warra jennuun kun are natural resources that exist in fixed amount. Warreen non-renewable warri jennuun kun hammamtaan isaa hangamiin jira? Fixed amountidhaan hamma murtaa'eetu jira. And can be used up sometimes in the future. Gara fuulduraa keessatti yeroo tokkotti used up ka ta'uu danda'an jechuudha. Used up jechuun jecha kana bichaallaa used up jechuun dhumuu jechuudha. Used up dhumuu gara fuulduraatti warreen dhumuu danda'an jechuudha. Maaliif jennaan ibboo deemanii haaromfamuu danda'anii mire hammamtaan jirtus addunyaa kana keessatti fixed amountidha. Hamma murtaa'eetu jira jechuudha. Example fakkeenyaaf fossil fuel kanneen akka boba'aa fa'aadha. Like petroleum and coal. Petroleumii fi fakkeenyaaf zeeta fa'aa yookiin gaaza. Coal jechuun kasaladha. Kasala matooraatti yookiin kasala waa hedduu ni beektan coalii. Wanneen akkanaa kun dhumuu dandeessi. Fakkeenya eenyuti isaan kun? Fakkeenya non-renewable resource jechuudha. Qabeenya uumamaa hin haaromfamneeti jechuudha. Egaa akkuma beekamu aktiivii tanarratti renewable fi non-renewable warreen taane eenyu fa'aadha jaa. As keessatti akka takkaan baraa deemtanii jechuun qabeenya uumamaa kanaa ulaalme asitti ilaallu. Sustainable use itti fufinsaan fayyadamuu baay'ee barbaachisaadha jaa. Very important. Maarree qabeenya uumamaa kana itti fufinsaan fayyadamuun yeroo jennu sustainable use jechuun tummaa jechuudha. Refers to maal ibsa? Use of resources in way and rate that do not lead to long-term degradation of the environment. Jechuun yeroo dheeraadhaaf naannoo keenyatti qaba. Fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf manca'insa naannoo haala hin geessifne. Do not lead to long-term degradation manca'insa naannoo fa'aa yookiin dhiqama biyyee fa'aa kan geessifnee fi kan geessifneef jechuudha. Dhiqama akkasii fa'aa kan geessifneef fi rate saffisaan fayyadamuudha. Yeroo kana fayyadamne maaltu dhufa jechuudha? Thereby maaltu dhufa? Maintaining it is the potential to meet the need and the aspiration. Fedhii need jechuun fedhiidha. Fedhii fi aspiration jechuun hawwii yeroo ammaatiif present, yeroo ammaatiif future generation. Dhaloota ammaatiif dhaloota egeree, dhaloota fuulduraatiif dhufuuf hawwii isaanii dandeettii isaanii saniin maal wal godhuudha? Meet wal garsiisuudhaan yookiin dandeettii isaanii san maintain godhuudha jechuudha. Eeguu hawwii ijoollee ammaatiif ijoollee egeree ganaa dhuftuu san guutuudhaaf yoo haala kanaan itti fayyadamne qabeenya uumamaa kana sustainable haala itti fufinsa qabu yoo fayyadamne sanirra gahuu dandeenya jechuudha. Kanarra yoo dabarre we need to practice idea and the method of the natural resource management for sustainable use of the natural resources. Itti fayyadama yookiin itti fayyadama qabeenya uumamaa itti fufinsaan fayyadamuun idea jechuun yaadaa fi meetidii yookiin mala maali? Natural resource management yookiin management ka bulchuu hogganuu maal qabeenya uumamaa kana hogganuudha. Shaakaluu qabna jechuudha. Practice godhuu qabna. Mala kana shaakaluu qabna itti fayyadamuudhaaf. Natural resource managementiin maal ibsoo kan jennu taate yeroo baay'ee utilizing for major natural resources such as land, water, air and kana jechuun qabeenya bulchiinsa qabeenya uumamaa jechuun natural resource management jechuun reverse maal godha? Maal ibsa? Wanni inni ibsu sustainable utilization major qabeenya uumamaa maajurii warreen gurguddoo ta'e kanneen akka maali? Kanneen akka lafaa, bishaanii, qilleensaa,
minerals, albuuda, bosonaa fi fishers jechuun qurxummiilee, wild flora and fauna warree jennuun kun plant and animal jechuu karaa biraatiin. Wild animal jechuun flora jechuun biqiltootaa fi fauna jechuun bineensota bosonaa kana yoo haala gaariidhaan itti fufinsaan itti fayyadamuu jechuudha. Maarreen manaajimentiin yookiin kan gabaa jedhaan NRM warri jennuun kun gabaa jedhaa warri natural resource management jennuun kun isa kana jechuudha. Isa kana maal godhu itti fufinsaan itti fayyadamuu warreen qabeenya uumamaa gurguddoo warree ta'an warra dhooyina kana jechuudha. Akkasii focus godhaame bakka tanatti. Bakka tanan maal gootan ilaalcha keessa galchatan focus godhaa likki ilaalame focus jaamina nu ilaal ijaa jira ni garta likki ilaalii boo focus gooti likki ilaali istirateejii ilaala bakka tanatti yookaan tooftaalee manaajimentii jechuudha. Manaajara ni beektanii bulchiinsa tooftaalee ijoo warreen kii ta'e warreen ijoo ta'e bulchiinsa qabeenya uumamaa itti fufinsa qabuuf maaltu barbaachisa wanti ijoo maal yoo hojii ta'e sustainable management of resource involved effective utilization of the following key strategies. Bulchiinsi qabeenya itti fufinsa qabu yookiin sustainable qabu kun tooftaalee yookiin istirateejii ijoo armaan gadii kana qaba bu'a qabeessan hordofaa. Tokkoffaan sustainable management of the land resource. Bulchiinsa qabeenya lafaa itti fufinsa qabuun bulchuu lafatan qabeenya uumama lafaa kanaa haala sustainable haala itti fufaa ta'een bulchuu takka likkitti focus godhi. Lammaffaan maintaining and enhancing water resource. Qabeenya bishaanii yookiin resourcii watarii kana qabeenya bishaanii water resource kana kunuunsuu maintain godhu yookiin kunuunsuu yookiin guddisuudha. Qabeenya bishaanii kunuunsuu fi guddisuudha inni lammaffaan. Sadaffaan akkuma isinuu beektan conserving and recovering biodiversity. Biodiversity ni beektan heddumina lubbu qabeeyyii yookiin biodiversity kana conserving jechuun kunuunsuu jechuu beektaa. Kunuunsuu fi recover godhu. Recover jechuun deeffachuu yookiin irra deddeebistee hawaan san dhadhaabuu. Enhancing skill and capacity and engagement of the people. Dandeettii skillii tente yookiin capacity dandeettii fi hirmaannaa uummataa uummanni achi keessatti hirmaachuu qaba. Maal itti fufsiisuudhaaf tooftaalee sana itti fufsiisuudhaaf. Kaan protecting and enhancing the marine and coastal environment. Protect godhuu qabda. Maal protect jechuun eegu. Naannoo maali? Naannoo maariin jechuun galaana. Naannoo galaanaatii fi coastal jechuun immoo qarqara. Naannoo galaanaatii fi naannoo qarqara bishaanii eeguu fi enhance godhuu guddisuu. Akkasumas delivering high quality planning. Pilaana bareedaa baala akkama. Pilaana jechuun maali? Pilaana yookiin karoora qulqullina olaanaa qabu baasuu fi isa saniin immoo zaata leertuu maal goota effective action bu'a qabeessa ta'etti haala effective ta'e haala gochaawwan bu'a qabeessa ta'etti hojjisiifte jechuudha. Isa kanaan keessaa baana waa'ee isaa. Isa kana likki qabadhaa sammuutti focus godha. Yoo asitti gabbuune major natural resource of the world. Qabeenya uumamaa gurguddoo addunyaati ilaallaa asitti. Qabeenya uumamaa gurguddoo addunyaati. Earth is believed amma blessed jechuun maal jechuudha? Eebbifamuu yookiin jechuun nama eebbifamuu jechuun eebba waan qabu takka wanta du'aa'ii qaba waan akkasii. Earth is believed with different natural resource. Qabeenya uumamaa adda addaatiin lafti eebbifamtuudha jechuudha. Haa ta'u malee there are few selected natural resources we rely on more than other. Jechuun qabeenya uumamaa filatamoon yookiin warri select goona few warri muraasa isaanii natural resource yookiin kanneen biroo caalaa itti hirkannu jiru.
isaan yookiin aazarsan warreen hafan caalaa warreen itti hirkan ni jiru jechuudha. Isaan sanis ni jiranii yookiin qabeenyi uumamaa gurguddoon warreen ta'e eenyufaadha yoo jennu taate tokkoffaan watariidha. Bishaan jechuudha. Bishaan maali? The first natural resource in the above list is water. Watariin kun jechuun warra biraatiin list warra goona warra list goone ni jira mure warra asii olitti xuxxuune keessa first irratti kan argamu yookiin jalqaba irratti kan argamu bishaan. Tarree armaan olii keessatti qabeenyi uumamaa inni jalqaba bishaaniidha jechuudha warra biraatiin. Arguable mormameera yookiin falmameera. Water is the most important of all natural resource. Qabeenya uumamaa hunda keessa bishaan hunda caalaa barbaachisaa ta'uun isaa arguable. Mormameeti jira, falmamee jira saayintistoota. Without water, bishaan yoo hin jiraanne life would not be able to thrive on the earth. Jireenyi lafa kanarratti guddachuu hin danda'u. Would not guddachuu hin danda'u. Maal thrive on the earth lafarra jireenyi guddachuu hin danda'u. Fuula lafaa kana irra parsantiin 70 takka amma duraas dubbannee irra bishaan is water. Laal gartee bishaan. The ocean hold about achi keessaa garuu parsantii 70 takka lafarra jiru kana keessaa galaanni parsantii 96.5 bishaan maaltu qabatee jira? Oceanii qabatee jira. Yookiin galaanni laal parsantii 70 takka fuula lafaa kana bishaan wanta bishaaniitu irratti argama. Parsantuma 70 takka keessaa parsantiin 96.5 maaliin qabamteerti? Galaanaan qabamteerti. While haa ta'u malee bishaan amma reefuun tana qabeenyi uumamaa bakka lama qoodama jenna. Isaanis renewable and non-renewable jenna. Bishaan maaliree? Renewable resourceedha. Qabeenyi uumamaa haaromfamuu danda'u jechuudha. Laala magaa parsantii 70 takka bishaaniin. Isaan san keessaa fresh watariinoo yookiin drinkable water. Bishaan fresh ta'e bishaan qulqulluun yookiin bishaan dhugamuu danda'u very small in amount. Hammaan baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. Bishaan dhugamu laal bishaan ardii kana keessatti parsantii 70 takka qabatee jira fuula lafaa. Isaanuma san keessaa bishaan dhugamu garuu parsantii hammamtaadhaan xiqqoodha. There is only percentage about 2.5% fresh water from the total amount of water on the earth. Bishaan fuula lafaa kana irratti argaman tootaalii isaa hamma waliigalaa irraa bishaan qulqulluu yookiin fresh watariin parsantii 2.5 qofaa jechaa jira. Only qofaa jira jechuudha. Siif galagaa. Most of the fresh water cannot easily be accessed in the found underground or in form of the ice. Snow is remote area. Remote area dha yookiin bishaan qulqulluun harki caalaan most qate jechuudha. Harki irra caalaan underground. Bishaan lafa jalaa yookaan bifa maaliitiin argamu? Bishaan bifa iceetiin, bifa cabbiitiin argamu jechuudha. Bifa cabbiitiin yookaan bishaan qabbanaa yookiin qorra ta'e kun maalitti argamu? In remote area naannoo fagootti waan argamuuf cannot easily be accessed. Salphatti argamuu danda'u. Maarreen fresh watariin bishaan qulqulluun qabadhu mataan jabaatini. In addition, dabalataanis water is in sea and the ocean is saline. Bishaan laggeeniitii fi bishaan galaanaa keessa jiran soogiddaadha. Soogidda waan ta'aniif it cannot be directly used for household use. Akkanumatti directly kallattiidhaan fuunee manatti itti fayyadamuun yookiin dhugaatiidhaaf ooluu hin danda'an jechuudha. Akkanuma fuunee. Of course, dhugumatti jechuudha. There are systems placed to purify non-drinkable water into water safe. Dhugumatti sistemni haa jechuun
bakka bishaan hin dhugamne kanan drinkable water warreen jennuun bishaan dhugaatiidhaaf hin oolle gara bishaan dhugaatitti water safe kan wata bishaan nagayaatti bishaan namni dhugutti karaa filtration metodiitiin yookiin mala qulqulleessuutiin siistamni bahee jira jechuudha. Yeroo ammaa ni jira jechuudha. Bishaanuma dhugamne karaa bishaan dhugamutti malli qulqulleessanii jiraachuu saayinsiin ni hima. Water resourcein amma bishaan lafa tana keessa jiru asitti kaataagorii jira, ramaddii jira, total volume jira, percentage jira. As keessa jira laal bishaan kana hunda as keessa jiran kana hunda isaanii dubbisa. Akkasumas dabalataan climate change bitu jira. Is affecting fresh water by reducing its availability for human. Dhugaa dubbachuuf jijjiiramni qilleensaa bishaan qulqulluu namaaf argamu hir'isuun dhiibbaa geessisaa jira. Maarreen climate change fresh water bishaan qulqulluu hir'isuudhaan dhiibbaa namarra geessisaa jira. Due to change in the weather and increase in the ice melt in the pole. Sababa weatheriitiin jijjiiramni qilleensa keessatti waan mul'atuuf increase in ice daballiin baqfamuu bishaanii pool irratti yookiin utubaa keessatti mul'atan akka maal fidu precipitation pattern akkaataa roobaa jechuudha. Akkaataa roobaa jijjiiramaa have been changing akka jijjiiramaa dhufuu fi reserve of the fresh water are quickly disappearing. Fresh wateriin yookiin bishaan qulqulluun dafee akka dhabamaa jira jechuudha. Disappear ta'aa jira. Sababa maalirraa? Climate change. Kanarratti illee dhiibbaa ni qaba climate change. Akkuma beekamu qabeenya addunyaa gurguddoo keessa yookiin the major natural resource of the world. Qabeenya addunyaa gurguddoo qabeenya uumamaa addunyaa gurguddoo keessaa inni lammaffaan qilleensa air jennuun kana air maali? Air is another important natural resource. Qilleensi qabeenya uumamaa which every living thing is need. Qabeenya uumamaa barbaachisaa ta'e kan lubbu qabeeyyii hundaaf living thingiidhaaf barbaachisaa ta'edha. Air is more than oxygen. Qilleensi oksijiinii caala. Airiin oksijiinii caala. Qilleensi oksijiinii caala. Maaliif jennaan? Air holds moisture which helps regulate temperature both on the surface and in human. Qilleensi jiidhina kan qabu yoo ta'u kunis on the surface temperature qaama gubbaa namaa yookiin gubbaa namaatii fi in humans keessa namaattillee regulate godhuu danda'a, to'achuu danda'a jechuudha. Maal qabanne? Moisture qaba. Jiidhinsa waan qabuuf. Meanwhile, oxygen is extremely important. Oxygen because every living things need oxygen to survive. Lubbu qabeeyyiin hundinuu survive ta'uudhaaf. Survive jechuun jiraachuudhaaf jechuudha. Lubbu qabeeyyiin jiraachuudhaaf oxygenitti waan yeroo hunda haajamtuuf oxygeniin extremely importantidha jechuudha. Oxygeniinis caalatti barbaachisaadha. Dubbii ajaa'ibaati. Air qilleensi garuu atmosphere keessaa qaba. Atmosphere jechuun qilleensa isa guddaa mire necessary for consisting gaazota adda addaa keessaa qaba. Need to keep temperature. Temperature kana kan eeguu danda'an. Air at a constant temperature fuula lafaa irratti dhaabbataan jiruuf yeroo ammaa jiruuf warm enough to support life. Jireenya kana gargaaru hunda waan of keessaa qabuuf qilleensinis barbaachisaadha jechuudha. Yeroo inni qabeenyi uumamaa kun bakka lama qoodama inni. Renewable fi non renewable liidheenee jira. Haa jennu garuu qilleensi renewable moo non renewable dheewanne qilleensi renewable resource jechuudha. Also air is regulates that wind. Qilleensi kun airiin kun ammas dabalataan qaba. Laal windi yookiin bubbee tana ni to'ata. Qilleensi waan bubbuma tanaa to'atuuf maal taare qabeenya uumamaa renewable resource jechuudha qilleensi.
Windmill or turbines have been created to harness this energy and use it to generate electricity. Humna ibsaa maddisiisuudhaaf amma fakkeenyaaf generate electricity humna ibsaa maddisiisuudhaaf itti fayyadamuudhaaf use humna elektirikaaf maddisiisuudhaaf itti fayyadamuudhaaf windmilliin yookiin warshaaleen qilleensaatii fi tarbaa'inoonni uumamanii jiru jechuudha. Tarbaa'inoonni maal ta'e jiru created ta'anii jiru uumamaniiru. Haa ta'u malee breathing air becoming more and more polluted. Qilleensa fudhannee baafannoo kana biriis godhuudhaaf yookiin harganuudhaaf caalatti gara maalitti dhufee jira? Gara faalamutti dhufee jira. Some areas world air persons so great people to force it to wear face mask. Biyyoota adda addaa kutaalee adda addaa keessatti haala qilleensi dabaluu irraa kan ka'e qilleensi faalamuu irraa kan ka'e maaskii fuulaa uffatanii yaa'an jechuudha. Wear jechuun maali? Uffachuu jechuudha. Maaliif jennaan wanti uffatanii deemanii maaliif? Do not breathe in any toxicii yookiin immoo shurufkaa hamaa qilleensa gubataa ta'e akka hin arganneef uffatanii deeman jechuudha. Haala kanaan akkasitti fiduu danda'an jechuudha. Air pollution can lead many illness including cancer. Faalamni qilleensi faalamuun kun dhukkuboota baay'ee fiduu danda'a. Kaansarii dabalatee jechuudha. Fiduu danda'a. Akkasitti haala kanaan fakkaata. Inni sadaffaan qabeenya uumamaa gurguddoo addunyaa kanaa keessaa biyyeedha. Inni sadaffaan soilidha. Soil jechuun soil are resource as a resource. Biyyeen akka qabeenyaatti contain many minerals and nutrients that allow people to plant to grow. Biyyeen akka qabeenyaatti yookaan ilaallu taate mineraalota takka nutrientii yookiin soorata biqiltoota akka guddatan taasisan baay'ee of keessaa qaba. Manii kate contain many minerals and nutrients jechuun soorata jechuu beektaa nutrientiin soorata jechuudha. Hedduu of keessaa qaba biyyeen beektan. Therefore kanaaf important for growth of plant and trees. Kanaaf guddina biqiltootaatiif yookiin pilaantiidhaaf guddina biqiltootaatiif mukkeeniif baay'ee barbaachisaadha. Eenyu? Soiliin. Soil is also agent of the nitrogen cycle. Nitrogen cycleidhaaf ergama jechuudha biyyeen nitrogen cycleidhaaf ergama nitrogen cycleeti. Nitrogen cycleen kun kan biqiltoonni nyaata ittiin qopheeffatanii mire bifa naayitireetiitiin fudhatanii NH3dhaan naayitiriitii jechuun akkana keemistirii keessa bal'inaan barattan. Naayitiriitiidhaan biqiltoonni fudhata waan ta'eef ejentiidha jechuusaaf. Ejentii nitrogen cycleeti. Nitrogen cycle is from the air and converting into basic ingredient which led to make their own food. Kunis adeemsa nitrogenii qilleensa keessaa fudhachuudhaan eerii keessaa yookiin qilleensa keessaa nitrogenii fudhachuudhaan gara wantoota bu'uuraatti jijjiiruun biqiltoonni nyaata mataa isaanii own food biqiltoonni nyaata mataa isaanii akka hojjetan taasisa. Soil is another natural resource that is treated by pollution. Biyyeen qabeenya uumamaa isa biraa ta'e kan faalamuudhaaf baay'inaan saaxilamtuudha jechuudha. Ni faalamti biyyeen. Soil pollution faalamni biyyeedhaa maalirraa dhufuu danda'a jennaan overgrazing. Garmalee addunyaan faanka overgrazing jechuun garmalee dheeduu loon itti gadhiisanii garmalee dheeduu landfill waste material lafa gartee lafa balfaa godhuu meeshaalee balfaa fa'aadhaan dachiirra guutuu fertilizer xaa'oo fa'a pesticide farra aramaa jedhanii wanta lafatti afuufan summii qaba. Pesticide jechuun farra aramaati. Other factors pressing issue of the land. Lafti baay'inaan akka wanta taatuuf dhimmoonni ijoon isa kana jechuudha. Faalamtuuf. Jara kanaatu faaluu danda'a.
Maaliif jennaan it can result bu'aan jara kanaa maal fida jechuudha low crop production oomisha midhaanii lawii kannati gaxaanaa kannati waan ta'eef as well as plant life is containing chemicals that are not ideal for human consumption. Akkasumas jireenya biqiltoota keemikaalota nyaataa namaaf hin mijoofne of keessatti fiduu dandeessifaadha jechuudha. Keemikaalota not ideal for human consumption namaaf mijataa hin taane faasif fiddee si miidhuu dandeessi. It can also result akkasumas lafti waan akkanaa tana qabdu maal fiduu dandeessi? Desertification gammojjummaa fa'a which means land becomes barren. Kana jechuun lafti maalitti dhufti? Ho'inatti dhufti jechuudha. Barrenitti lafti dhufti gammojjooyte unable to support plant life. Jireenya biqiltootaatiif deeggaruu kan hin dandeenye ta'uu isiiti jechuudha. Please keep your mind sammuu keessan keessa qabadhaa. Kan ilaalaa jirru qabeenya uumamaa gurguddoo addunyaa kanaati. Keep your mind, save your mind please. Inni shanaffaan qabeenya uumamaa addunyaa gurguddoo keessa forestidha. Bosona jechuun maali? Tree helps in many ways. Mukkeen karaa hedduun nu gargaaru. Tree helps us in many ways. They produce oxygen. Oxygenii ni uumu. Help deal with the level of the carbon dioxide in the atmosphere. Atmosphere keessa yookiin qilleensa atmosphere kana keessa hammamtaa yookiin levelii carbon dioxide in atmosphere keessa jiru akka dandamannuuf nu gargaara. Maal inni? Mukkeen. Amma fakkeenyaaf carbon dioxide yoo afaan hin baafattu mukkeen ni fudhataa mire. Kanaaf forestiin bosonni baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Allow people to heat their homes. Namoonni mana isaanii akkatti ho'ifataniif nu gargaara jechuudha. Maa eenyuun? Tree mukni. Moreover, forests are also home to incredible amount of biodiversity. Forest jechuun karaa biraatiin incredible jechuun ni dandeenya. Incredible jechuun bakka gartee mukkeenummaan kunuu irraa maddan kaa'u. Bakkuma jalqaba incredible jechuudha. Madda yookiin bakka wanti takka irraa jalqabdu takka ni jira mire. Forest jechuun heddummina hammamtaa mukkeeniiti jechuun ni dandeenya. Incredible especially tropical keessattuu tropical rainforest. Parsantii 80 kadhee yaadu addunyuma keessaa mukkeen adda addaa isa keessatti argamarre species mukaa adda addaa keessatti argama. Tropical rainforest bosona tropicalii keessatti waan argamtuuf jechuudha. Ammas mukni kun maaliif faayidaa qaba jennaan a lot of medical drugs are made of plant found in the rainforest. Drug jechuun qoricha yookiin qorichi baay'een eenyurraa oomishamu? Biqiltoota isa keessatti argaman rainforest yookiin biqiltoota bosona keessatti argamanirraa uumaman jechuudha yookiin hojjetaman. Maarreen qorichoonni yookiin dawaan baay'een faayidaa mukaati. Haa ta'u malee forestiin keenya constantly treated by desertification. Gammojjummaadhaan deforestation jechuudha. Deforestationidhaaf yookiin manca'uu bosonaatiif constantly yeroo hunda bosona ciramuutiin balaadhaaf saaxilamaa jira jechuudha. Saaxilamaa jira yeroo baay'ee. Constantly treated ta'aa jira. Kunis maal of unwise destruction of the tree by cutting them down. Unwise jechuun ogummaadhaan malee jechuudha. Ogummaadhaan malee kan ogummaa hin qabne muka muruu. Ogummaa malee muka muruun balleessuudha jechuudha. Muka muranii balleessuudha ogummaa malee. This reason kana jechuun maal fida? Sababni isaatis deforestation fida yookiin ciramuu bosonaa fida. Ciramuun bosonaa kun is for lumber. Sababa maaliitiif dhufa? Sababa
riizinii yookiin sababni ciramuun bosonaa kun maaliif dhufu jedhanii yoo si gaafatan for lambariidha tokkoffaan. Lambar jechuun amma warreen farniicharii dalagan ni jiraame warreen kursii faa tolchan waan adda addaa tolchan ciranii istoora of guurrachuu takka clearing of the land for plowing. Plowing jechuun lafa qotuudhaaf ka mukkeen cirteeti clear gootaar ni qulqulleessa mukkeen cirtee qulqulleessuu lafa qotuudhaaf. Kunis maal fida deforestation fida other causes sababoota biraallee ni jira such as kanneen akka maali illegal logging seeraan alatti muka muruu and forest fire ibidda faat bosonatti ibidda qabuu faatu deforestation fida jechuudha. Kanaaf eeguun barbaachisaadha. Jireenya kana jechuun lafa kanarratti guddisuudhaaf mukkeen eeguun barbaachisaadha. Kanaaf maal godhuu qabna we have started treating forest carefully. Sirriitti bosona keenya eeguun barbaachisa. Akkasumas plant more trees annually wagga waggaadhaan deemnee biqiltuu dhaabuu qabna jechuudha. Minerals inni shanaffaan qabeenya uumamaa addunyaa keessaa gurguddoo ta'an mineraal. Mineraal jechuun albuuda. Mineraal jechuun industuriidhaaf yookiin industrializationidhaaf baay'ee very important baay'ee barbaachisaadha. Maarreen mineraaliin mineraalonni industuriidhaaf baay'ee barbaachisaadha. Rare minerals found within earth are raw material for making electronics like computer and cell phone. Jechuun albuudonni baay'ee hin argaman lafa keessatti. Lafa keessatti baay'inaan albuudonni hin argamne meeshaalee kanneen meeshaalee elektirooniksii kanneen akka kompiitaraa fi moobaayilii faan irraa hojjetamaniif gargaaruuf lafa keessatti baay'een argaman. Kanneen kompiitaraa fi moobaayila faa irraa hojjetan seelfoonii faa irraa hojjetan kun telefoona faa irraa hojjetan kun baay'inaan mineraalonni kun hin argamu. Haa ta'u malee iron and other minerals are highly used for building and construction purpose. Kanneen akka iraniitii fi albuudonni ijaarsaaf nuuf gargaaran yookiin build godhuudhaaf ijaaruu fi constructionii faadhaaf nuuf oolan ni jiru. Mineraalonni kun gosa lamaatu jira. Isaanis meetaalikii fi non meetaalikii jira jechuudha. Meetaalik or non meetaalik. Mineraalonni yookiin albuudonni gosa lamaa jira. Isa meetaalik jennuunii fi sibiilaa fi sibiilaala iseennuun. Meetaalik jennuun kun can be melted to gain new product. Oomisha haaraa argachuudhaaf baqfamee oomisha haaraa kan melti ta'uudhaan oomisha haaraa kan hubannu meetaalik jennaan. Non meetaalikiin immoo combination of minerals. Combine jechuun wal nyaatiinsa albuudota baqsuudhaan yookiin melti godhuudhaan do not produce new product by melting them. Yeroo beeksine oomisha haaraa kan nuuf hin kennine kun immoo laal do not produce new product jedha kun immoo yeroo melti ta'u new product nuuf kan new product kan nu meetaalikiidha. Oomisha haaraa nuuf hin kennine nan meetaalikiidha. Akkanatti adda baasii qabadhu. Yeroo tamii isaanis gizee melti ta'an kunis gizee melti ta'e tokkuma. Yeroo baqfaman jechuun yeroo amma tempereechara guddaadhaan warshaa yeroo beeksu oomisha haaraa nuu kennu amma fakkeenyaaf sibiila yoo beeksite sibiila kana amma mee fuudhiti sibiiluma guddaa kana nama waa tumu bira geessite yeroo tumte qottoo irraa tolchite mancaafaa irraa tolchite waan haaree nuu kenniti sibiila san sibiilaallee waan haaree nuu kennu jechuudha yeroo beekfame. Since kanarraa ka'uudhaan qabeenyi uumamaa kun bakka lama qoodama inni renewable and non renewable. Kanarraa ka'uudhaan mineraalonni non renewable resource qabeenya uumamaa hin haaromfamneedha jechuudha. Isa kan akkamitti itti fayyadamne wisely utilize ogummaadhaan yookiin ogummaadhaan fayyadamuu fi sustainable use for resource is vital. Ogummaadhaan itti fayyadamuu fi itti fufinsaan itti fayyadamuun murteessaadha jechuudha. Baay'ee viitaalidha. Kanaaf reused goona irra baay'ee isa kanaati. Akkasuma mata duree kana xumuruudhaan dura inni oiliidha jechuudha.
zeeta moo zeeta jedhanii ni mare. Oil jechuun qabeenya uumamaa addunyaa kana keessaa yeroo ammaatti fayyadamnu zeeta. Oil is very essential natural resource. Qabeenya uumamaatiif baay'ee barbaachisaadha. Eenyu? Oiliin, zeenni. Haa ta'u malee one is a very sacred non-renewable natural resource. Akkuma mineraaliidhaan non-renewable inni kunis non-renewable jechuudha. Qabeenya uumamaa non-renewable ta'e ka baay'ee sacred jechuun tun jechuun baay'ee hanqina qabu jechuudha. Very sacred jechuun qabeenya uumamaa hin haaromfamne ta'e kan baay'ee hanqina qabu eenyu? Very sacred warra jennuun kun oiliidha jechuudha. It causes sababa kanarraan kan ka'e pollutionii fiduu danda'a. Pollution jechuun faalama qilleensaa jechuudha. Faalama qilleensaa fiduu danda'a. Wars, lolafa, waraana fiduu danda'a. Conflict, walitti bu'insa in many part of the world. Kutaalee addunyaa kana hunda keessatti adda addaa keessatti fiduu danda'a. Haa ta'u malee it is also what power our lives. Kana jechuun dhugaa dubbachuudhaaf jireenya keenyaaf paawarii kan kennu eenyummaas haa ta'u malee dila kana namatti waa labachiisu malee paawarii jireenya keenyaaf laayifii keenyaaf our life jireenya keenyaaf humna kan kennu zeetuma beeka. Nearly all our transportation amma fakkeenyaaf transportationii yookiin makiinaadhaan yeroo deemu yookiin matoora yeroo qabattu yeroo waa hunda gootu zeetatti naquun dirqama. Manufacturing industry waa oomishtu keessattis fakkeenyaaf kanneen akka rely on jechuun depend on jechuudha. Kana hunda maal irratti hirkata? Petroleemii fi petroleem product yookiin wanta petroleemiin oomishu irratti zeeta fa'aa irratti uume jechuudha. Kanaaf dhiibbaa ni qaba. Zeeta kana waan jireenya keenya hunda irratti fayyadamnuu fi waan yeroo baay'ee fayyadamnuuf saffisaan dhuma jechuudha. Saffisaan dhuma. Akka waliigalaatti general estimating kaamee jiru yeroo ammaa ka ammaan tana zeenni ammaan tana kuufamee jiru yoo xiqqaate reserves of the will last possibly the next few decades. Waggoota kurnan itti aananii dhufaniif ni gaha jedhamee estimate jira tilmaamamee jira jechuudha. Waggoota decade jechuun waggoota kurnan as deemu kanaaf ni gaha jedhamee jira. Garuu haa ta'u malee kaampaanii fi gavarnamentiin adda addaa push dhiibaa jirti jechuudha. Dhaabbata saffisaan akka oomishaa jetteeni saffisaa jirti. Eenyu warri oomishu kun jennaan fracking and drilling warri jennuun kun warra petroleemii fi zeeta fa'aa oomishu kana saffisiisaa jirti jechuudha. Saffisiisaa jirti. Haala kanaan kana fakkaatti paartii tanamee mata duree kana asiin goolabneeti mata duree lammaffaa seenname. Mata duree lammaffaan inni seennu 3.2 major drainage and water resource in Africa. Qabeenya drainage jechuun bishaan itti yaa'u jechuudha. Drainage jechuun bishaan itti yaa'u jechuudha. Water resource jechuun qabeenya uumamaa Afrikaa keessa jiru gurguddoo maajorii warreen ta'e ilaalla jechuudha. Jechuun bishaan drainage fi qabeenya uumama bishaan Afrikaa keessa jiran gurguddoo warreen ta'an ilaalla paartiilee kana. Drainage basin is area of land water Drainage basin is area of land where surface water from rain converges to single point at lower elevation. Kana jechuun saayibban qalbeeffadha. Drainage basin jechuun bishaan itti yaa'u jechuudha. Bishaan itti yaa'u. Kana jechuun maal jechuudha? Bishaan gubbaa rooba irraa dhufu, bishaan ra'inii, bishaan gubbaa irraa rooba irraa dhufu bakka tokkotti yookiin single point bakka jennuun takka single point bakka tokkotti
bakka ol ka'iinsi isaa lower elevation isaa yookiin ol ka'iinsi isaa gad aanaa ta'etti walitti dhufuudhaan yaa'u jechuudha. Fakkiidhaan isin agarsiisa. Amma drainage bakki jennuun tun bakka akkanaati laata. Isin bishaan itti yaa'u jenne lafa bishaan itti yaa'u lafa gubbaa tokko lafatti gubbaa san lafa tana yoo taate lafa ol kaatuudhaaf qarreedha. Bakki as jalaa tun immoo lafa gatteessuudha laal bakki bishaan itti yaa'u tun lafa gatteessuudha. Kanaaf asirraayis bishaan asii gayyaa asirraanis bishaan asii gayyaa bakka tanatti wal tuqeeti ilaala akkana yaa'ame sarara qal'aa kanaan laaluu dandeessa. Sarara qal'aa kanaan akka gabbaa bishaan kun bakka tanatti wal tuquudhaan konverji bakka tokkotti walitti dhufuudhaan wajji yaa'u kun drainage basin jennaan. Drainage basin laal. Amma asitti bishaan asiinis itti yaa'a bishaan itti yaa'u jechuudha. Ifiifuu galaanni itti yaa'a. Drainage jechuun gaa akkasii waan akkasiiti yoo saayiba qabadhu. Kanaaf akkasii jechuudha. Isaan bakka lower elevation yookiin ol ka'iinsa gaxaanaa qabutti surface waterii irraa walitti dhufuudhaan yaa'u jechuudha hara biraatiin. Yaa'u inni kun drainage basin jennaan. Eessatti argaman usually appear at the exit of the basin. Bakka tamitti argaman beektaa? Basins jechuun bishaan kuufamaati. Bakka bahumsa bishaan kuufamaa bakka bishaan kuufamaa sanitti yeroo baay'ee argama. Yeroo bahu kana eessatti dhaga'a? Where the main river joining another water bodies. Qaamota bishaanii biroo laggeen qaamota bishaanii gurguddoo ta'an wajji walitti dhufu. Laggeen san kan akka eenyu fa'aadha? River kanneen akka lagaa haroo reservoir bishaan kuufamaa estuary fa'aa wetland bishaan lafa jiidhaa laggee garbanii fi ocean galaanota fa'aadhaan yeroo walitti dhufu san yeroo baay'ee mul'ata jechuudha. Usually appear yeroo ta'u jechuudha bishaan kun. Meanwhile haa ta'u malee watershed jira ammas. Watershed jechuun maal jechuudha? Watershed refers to maal ibsa jechuudha? A divide that separate one drainage area from another drainage area. Drainage area tokko as jira. Drainage area tokko as jira. Isaan lamaan kana separate ka godhu kan adda baasu yookiin kan adda qoodu watershed jedhama jechuudha. Watershedin drainage tokkoo fi bishaanitti yaa'u tokkoo fi bishaanitti yaa'u tokko kan adda baasu watershed jedhama. Divide separate godha. Suuraanis agarsiisaa qoy. Laal. Kun amma drainagein as jiru kun amma maal? Drainage dha kun. As jiru kunis drainage. Isaan lamaan kana akkatti adda separate godhu watershed jedhama jechuudha. Watershed dha. Qabadhu gaa. Watershedin ka drainage tokkoo fi drainage tokko adda baasu jechuudha. Separate ka adda godhu. Qabatte gaaba. Other terms which alternatively used to describe drainage basin. Drainage basin yookiin bishaan itti yaa'u kana maqaa adda addaatiin baasuu dandeenya. Inni kun maal jennaan? Drainagein kun ifiifuu laandiidha. Area of land jenneen meeshattu land of area of land yookiin lafuma catchment jechuu ni dandeenya. Isa kan catchment area naannoowwan qabataa jechuu dandeenya. Catchment jechuun qabuudha. Catchment basin bishaan kuufamaa qabatee taa'u jechuu ni dandeenya. Drainage areas, river basin, water basin jechuu dandeenya. Describe godhuu dandeenya. Maqaalee filatamoo ta'an kana maqaalee barbaachisaa ta'an kana ibsuu dandeenya. Drainage basins also consists part kutaalee tokko tokkos if keessaa qabdi. Drainage basiniin kun yookiin bishaan itti yaa'u kanaas if keessaa qabdi. Such as tributary jechuun laggeen xixiqqoo waa itti yaa'an jechuudha. Confluencer and outlet. An outlet ifa waa sadeen kan if keessaa qabaachuu danda'a. Drainage basiniin maal if keessaa consist godhoo isin jaan tributary'n kun maalime si garsiisuu fakkiidha. Laale liqitti. Tributary jechuun laalamma laggeen xiqqaan tokko asiin akka gadi yaa'udha.
asiin gayyaa, asiin akka gayyaa, asiin bakka amma asiin immoo direeneejiidha. Direeneejiidhaan bishaan xixiqqaan akkatti gaara gubbaa laggeen xixiqqaan amma fakkeenyaaf waliin yaa'u kun tiribiutarii jennaan jechuudha. Tiribiutarii jennuun kun tiribiutarii asitti jennuun kun isa kana. Amma laggeen tokko amma fakkeenyaaf laynii abbayyiirraa dhufee gad deemu karaa qaxxaamuree deemu tokko karaa ganda qottee kanarraa kan yaa'uun itti dhufa. Kanuma ganda qottee kanaa hamtuutti dhufa gubbarraan karaa safaraa kanaatti gad deemaa dhufa. Inni kun maal jennaan tiribiutariyaan garuu gaafa guddatee bakka dildila ooyiruu faamii sanii gaditti walitti dhufu yeroo san maal ta'a ooshinii ta'a galaana ta'a. Gartee wanti xixiqqaan galaanni xixiqqaan laggeen xixiqqaan tiribiutariin kun tiribiutarii jennaan waan akkasii afaan oromootiin hin jiru akkasuma qabatta. Isa akkasiiti jennaan jechuudha. Isa akkasiiti paartiin kun dheerate fakkaata. Asumaan dhaabama asumatti hin dhaaba. Egaa waanuma beeynurraa isinitti wanta yenne awutoleetis yeroo jennu garuu yeroo caphee yaa'u haalaan ni gartaa fakkeirratti caphee gizeen biibii bakka biraatti bahuu deemu awutoleet jechuudha. Bahuu jechuu hora biraatiin awutoleet jechuudha. Waan akkasiiti. Diriineej beeziniin ammoo seef godhuun barbaachisa. Diriineej beezin jechuun area of land where surface water from rain converge jechuun bakka itti walitti hin dhufu jechuudha. Eessa walitti dhufa? Single point at lower elevation. Elevation yookiin ol ka'iinsa gaxaanaa bakka qabdutti bakka itti converge walitti dhufu san eessarraa ka'ee rain bishaan gubbaa roobaa irraa ka'ee bishaan gubbaa roobaa irraa ka'ee bakka lafa ol ka'iinsa sii gatteessu sanitti bakka itti dhufee converge itti wal godhu diriineej beezinii jennaan jechuudha. Lafti akka jedhan fakkiidhaanis ilaalaa akka hordofa galatooma jabaadhaa dubbisa.